بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنوت أخلاقا ما تدرين كينيا التعاون والغرغار كان جلوتا التعاون العون الظهير على الأمر وإعانه على الشيء أي ساعده نمتكو وأن تقررت سبرت أبتي غرغار جتشولا التعاون هو المساعدة على الحق ابتغاء الأجر من الله لم تكو وان حقته وان سريته يوكي وان أغاته يتكرت نما غرغاره بك سناف سوابا يرو بربادو غرغار سيوكي والغرغاره جدم والغرغارون بايه وانت برباچسات أوران كنكئ ربين أمم هندما يوكين وانتو تبرالي يرو أمي أكسا والغرغارني والجنة الأبتن تاسس kanneen akka kanniisaa kanneen akka goondaa kanneen akka sharariitii yookiin jirbil oftuu fi kan kana fakkaatan uumamaan akka wal gargaaran godhe rabbii yeroo yaa warra amantan jedhee bakka tokkotti waamu kanneen kun wal faana jiraachuu fi tokko ta'uu agarsiisaa jedhu barbaachisummaa isaa yeroo ibsu rasuulli rabbiis alayhi salaatu wassalaam wal gargaarsi iddoo guddaa qabaachuu gaafa ibsan namni qabu san qabne akka kennuu ajajan mu'mintoonni wal jaallachuu isaanii keessatti akka qaama tokkooti yeroo jedhan qaamni tokko qaama isa walii wajjin dhaabbatu wajjin wal gargaaree walitti ijaaramee akka dabarsu ibsan akkasumas akka jaarmayaati jedhan nasriin rabbiillee warra jama'aa ta'ee jiru wajjin akka jiraatu dubbatan nam tokko yeroo hojjettuu yookiin hojjetaa mana isaa hojii ulfaataa itti kenne akka wajjin dhaabbatee hojjetu ibsan yookiin ajajan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam kanneen kun akkuma jirutti barbaachisummaa baay'ee barbaachisaa ta'uu wal gargaarsaa ibsa egaa rabbiin qur'aana isaa keessatti wal gargaaruun maal akka ta'e yeroo dubbatu وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أكسد ربيني وان غاري تيرتي والغرغارا وجي تولتو تي غاري تي في وان صدا ربي تنما جيسرتي والغرغارا سبب نساء مال جنان لم تكو يرو وان صدا ربي ابو حجته جرى ابن كثير سنجال ربي تكن يرغتو يوم وان صدا وان خيرك ابو حجته وانت خيرين كن مو اكرنا من سجالته كنيسه تاسس سداجل اكسما يادما كانك ابا ما وردينيس رب سورة العصر كيستي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أمسكون آية جبابا يمكن سورة جبابا تكو هنگ سديد تجرو كان كيست ربين أكنم نيادان والغرغار سيادانس أكتو أمسان والجنة أبتشو وانغارتي والكاسون غرغار سأكتي أسراء آيان كون كانوا كيسا قبضو جد إني كمبران ربين واعتصموا بحبل الله جميعا yaadi jedhu kun funyoo rabbii wal gahaa qabadhaa yaadni jedhu kunillee wal gargaarsa akka of keessaa qabu tokko ta'uun akka jiru rabbiin barbaachisummaa isaa ibsuutiin waamicha itti godhee jedhu akkuma kana fakkeenyota as dura darbanis hedduu dubbachuun hin danda'ama rasuulli rabbiis alayhi salaatu wassalaam isa kana laalchisanii hedduudha kan dubbatan akkuma amma dubbachuuf yaalletti hadiisni dabalataa maal jedha muslimni muslimaaf obboleessa muslimni muslimaaf obboleessa waan ta'eefi rakkootti san dhiisin dabarsee isan kenninii jedhu nam tokko dhimma obboleessa isaa baasuuf yoo dhaabbate man kaana fi haajati akhiihi kaana allahu fi haajati yaa subhaanallah nam tokko gufuu namatti ta'uu caalaa yookiin nama rakkisuu caalaa yookiin akka haajaan namaan baane gochuu caalaa yoo haajaa isaa baasuuf bira dhaabbate rabbiin immoo dhimma isaa baasuuf dhaabbata alaksu sahih nama rabbiin wama namni hojjete nama galcha wajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha namni hamaa hojjete kafaltiinsaas hamaadhuma jedha nam tokko dhimma namaa baasuuf cina dhaabbatee waan inni haaja'ame sana hamma haraaman taanetti waan khayrii fi sodaa rabbii qabu yookiin waan dhugaa irratti bira dhaabbannaan rabbiin ofiisaa haajaa isaa baasa yaa subhaanallah nama faallaa kanaa deeme akkasuma dubbiin dhugaa ta'aa jechuudha wal gargaaruun haala jiru ibsaniiti rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam obboleessa kee gargaarii tumsiini gaafa inni miidhames gaafa inni nama miidhaa jirus tumsiinii jedhan gaafa lamaanuu akkatti tumsamu yookiin akkatti gargaaramu qaba namni kun
gaafa inni nama miidhu harka isaa qabi irraa deebisi kuni gargaarsa nama kanaati malee miidhaa miti gaafa ofii isaa miidhamu immoo miidhaa irraa deebisi jechuutiin itti dubbatan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam hadisa dabalata namni rakkoo tokko namarraa baase nama afurri citee baay'ee dhiphataa jiru tokko akka inni uf jedhee afura baafatu taasise rabbiin guyyaa qiyaamaa cinqii guyyaa qiyaamaa jiru hedduu sana isarraa baasaa jiran kunis wal gargaarsa irratti iddoo guddaa akka qabuu fi bu'aan isaa har'arra darbee aakiraatti kan wal qabate ta'uu isaati isa har'aatu qofa osoo hin taane har'a bakka nama gargaaree afura nama baafachiisee fachi darbu akkasumas aybii walii dhuskuulaa jissis akkasuma dubbatu rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam bu'aan wal gargaarsaa hedduu guddaadha fakkeenyawwan wal gargaarsi meemee iddoo kamitti qaba kan jedhu ilaalchise nam tokko kan inni gargaaruu danda'u nama karaa rabbii irratti dhaabbatee mujaahadaa godhu yookiin lolu yookiin diinii rabbii ifa baasuuf qabsaa'u isa gargaarama inni lammataa miidhaa dhufe roorroo dhufe namarraa deebisuu keessatti nama gargaarama nam tokko yeroo ta'e haqarraa dabuu barbaadaa hin jeeqamaa xumaaniinaa dhaba akka inni haqarratti dhaabbatee haqa qabatu gargaarsa godha namni yeroo baay'ee haala ulamoota darbanii keessatti yeroo isaan baay'ee rakkatanii haqarraa isaan dabsuuf barbaadu namni baay'een kalimaa gaggaariitti dubbannaan achirratti gad dhaabbatu akkasumas karaa rabbii irratti waamicha keessatti namni wal cina dhaabbatee wal gargaaru kunis khayrii irratti wal gargaaruu keessatti inni shanaffaan namni inni jahaffaan namni barnoota argachuu irratti qarooma irratti hubannoo diinii irratti wal gargaara irra deddeebi'ee barsiisee akka inni baratu godhee kakaasee iddoo kanaatti wal gargaarsatu argama yeroo baay'ee taraa faa haalli sahaabonni itti deemanii barataa turan wal gargaarsa jiru irraa isa tokko ta'a inni tokko mana eegee inni tokko dhaqee baratee dhufe inni kunis dhaqee guyyaa taraa isaa baratee dhufe manatti wal barsiisaati kan barachaa turan sahaabonni ridwaanullaahi alayhim bifti wal gargaarsaa akkasiin argama akkuma hamma dubbanne namoota baay'ee laftitti dhiphatee jiru karaan harkaa badee jiru bira dhaabbatanii yaada kennuun iddoo guddaa qaban kun gargaarsa irraati kan lakkaa'amu hadiisa ammaa ragaa godhanne inni sadaffaan namni tokko namni ajajaa gaarii ta'e tokkoof gaarii yaaduutiin akka inni gara gaariitti nama geessu gargaaranii yaadachiisanii bira dhaabbachuun kan guyyaa qiyaamaa bu'aa isaa buusu ta'a yookiin ammoo gargaarsa ta'e isaaf lakkaa'ama nama nasihaa barbaadu haajaan itti jiruuf yaada gaarii laachuu fi nasihaa yaaduufiin akkas hojjetaa yookiin hojjettuu jiru tokko akka inni humna godhatee hojjetuuf bira dhaabbatanii hojjechuun bakka itti gargaarsi argamu khayriitti hajajanii sharriirraa dhowwuu keessatti gargaarsi ni jira bira dhaabbatanii roorroo irraa deebisanii akka haqni ifa ba'u gochuun akkuma yeroo nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam dabarsan bira dhaabbatanii sahaabonni gargaaranii turan khayri kam keessatti rakkoolee argame furuudhaaf rakkoolee gidduu obboleeyyaniitti argame yookiin gidduu hawaasaatti argame furuudhaaf yaaliin godhamu gargaarsa rakkoo kana furuu irratti wal bira dhaabbataniiti kan furamu daangaa rabbii yoo cabe bakkaan ga'uu irrattis wal gargaarama kanneen kun majaala yookiin sektara itti wal gargaarsi argamu ta'a jechuudha itti wal gargaarsi argamu ta'a fakkeenyawwan as dura argame fakkeenya yookiin naamunaa kana duras ta'ee sahaabonnis daddarbe finxinnoo ilaaluu hayaallu jalqaba wal gargaarsi hayaata nabiyyootaa keessatti waan dhaabbataadha alayhimussalaam rabbi subhanahu wa ta'ala gaafa nabiyullah ibraahimin akka mana jaaru nabiyullah ibraahim akka inni ka'abaa rabbii ijaaru gaafa hajaju ibraahim deemee ilma isaati kan inni gaafate ismaa'iiliin na gargaartaa rabbiin إن الله أمرني بأمر قال فاصنع ما أمرك ربك قال وتعينني قال أعينك أكستريني وادا قال غرغار سبر باده سنبودا قافة مران ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم جاني ربي ساني كرة ولين أكتي أغرسي سكونيز والغرغار ساف آدا نمات يوكين نبيوني دوري أكستران كنجرو أغرسيس كان براس جوابك كان غهورت نبي الله موسى عليه السلام أبليس هارونين نبي الله هارونين أكا غرغاسا في الندو فقريت كربي ساركرت واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي ما تيكو كيسا يا ربي نمنا غرغارو نافكن هارون أبليسكو ناكني سببين سادس الرب نساس الرتدبتا حقرت تكور غرغارا متاسسي جتشون
إنها غرغار سبر بادا تران غرغار سان هجتا تراني كنافو طبيعة در نبيوني إرى تران كان جلوتا أمن اللي نكسم فكين عبد القرنين غافا كالتي بها ديمي يمكن أمو يبلسا يمكن كان النبي نانا كيستي ummata ta'e tokko nu rakkisaa jira yaa ajuujiif ma ajuujtu nu rakkisaa jira nurraa dhowwi jennaan tole jedhee isaan gargaaruuf ka'e isaaniinis immoo deebi'ee qaala maa makkanni fiihi rabbi khayrun fa'aciinuunii biquwwa ajcal baynakum wa baynahum radma hamma rabbiin koo naa mijeessan isinirraan deebisaa akkan isinirraa deebisuuf yookiin immoo jogola gidduu keessanitti godha na gargaaraa humna cimaadhaan kutannoon na gargaaraa jedheeti kan inni gaafate isaanis akkarraa deebisanitti himatanii innis immoo isaanirraa gargaarsa barbaade wal gargaarsi wal gidduutti hawaasa durdarban keessatti bal'inaan akka argamaa ture ibsa kunis inni kan biraa hayaata nabiyyii fi alayhi salaatu wassalaam akkasuma sahaabaa gidduutti wantoota ture نبي محمد عليه الصلاة والسلام إرجمني قفا سنتاني وتن إرجمين دريو طبيعة ثاني طبيعة عوني تجرجار سر لكن ترى كنس خديجة رضي الله عنها قافة إرجمود أف جبريل التلفي بايسا سداتا أكس جتوتين أبسيسيف تي جرجارت إسيني سين جرجارتي حالي ثانيس جرجارستا أديس نقول إرجالا ماني فوتا أكملتي الأكلمني haqqarratti gadhaabbatee sabatee sakiinaa godhatu yookiin tasgabbii xumaaniinaa godhatu gochuu kan Khadiijaan isaaniif goote isaanis ammoo xabiyaa isaan durarra turan karaa lamaanuu ragaa ta'a yaa ergamaa rabbiin sitti xinneessu ati nama firooma fufuudha akkasumas nama waan ulfaataa ta'e namaaf tahammaludha waan baasamuun isaa namatti ulfaatu yaada ulfaataa baadhatta waan hin jirre nama argamsiisuuf yaalta akkasumas keessumsiifta haqarratti nama gargaarta kanneen dura darban kunillee jechi isaa gargaarsa kan jedhu of keessaa dhabu malee yaaduma kanaa wajjiniin wal deeggara jechaan da rasuuli rabbiis alayhi salaatu wassalaam kun isa yerootuun ergamin dura xabi'aa isaanii ta'e ittiin beekaman ta'e osoo jiru eegasiis haadha manootii isaanii gargaaru turan ergamaan rabbi yeroo salaanni ga'e daddafanii ba'u akkasumas sahaabota isaaniitii wajjin waan isaan hojjetan waan hawaasummaan hojjetu keessatti hirmaataniiti hojjetu kanneen keessaa tokko gaafa mishigii yookiin immoo boolla lolaaf qotamu kan lola ofirraa deebisuuf madiinatti qotamaa ture khandaqni ergamaan rabbii sahaabota isaaniitii wajjin qotaa turan kunis wal gargaarsa gidduu sahaabotaa fi nabi muhammaditti argame ibsa inni kun kana yeroo ta'u sahaabonni akkasuma warri isaan booda baay'ee wal gargaarsi gidduu isaanii ture haala kamiin yeroo jedhamu gabaabumatti yeroo أبو عبيدة بن الجراح سعد بن أبي وقاص خالد بن الوليد عمرو بن العاص يروسان بيا مصر في شام عراق أبساترا أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم أجمعين إسان إما أمتا كيسدي مني ركو ساني لالني بربادني غرغارني ركو أبدا بشاترا أجيسا رورو دي بسني سلمنا بلسان أسكيسا ركو بيا كيسا جركو نمو إلالو تران يروكنا كيس معاذ بن جبل ابن عباس في ابن عمر أمو أمة برسيس برنوتا أمة دبرس جرد برنوتا قبتا أبو هريرة أنسي في عائشان جركو نمو حديثة فزو حديثة دبرس أبو الدرداء جركو نمو أمة برسو موتوليد أب غرسة كنو جركون ورا موتيد أب غرسيتوتا موتيتو بفكناتي والغرغارانيتو تكوتاني الدنيا تيكرا الدنيا اسلمنا بالإساتوراني جتشو جركون إذن كانوا ما وجين كول قبته صحابني هدو كانسان غدا توران جتشو فكينياف أبو بكر رضي الله عنه ما تنسى في أبو بكر إرجما ربي تنغرغارات ورنغافة سانغر هجرات تبوك أمبرا أبتني غلا قبسني وانسان ريابتني يعني حياتنا ما كن قوتم من قوتوتي أكني والتجارة من غافة مسين نجارم والغرغار ستطري مسين مدينة غافة إجارم سنبود أبوليس أنصارتا في مهاجرتوتا غافة رسول ربي أبولا والتقود إجركود أكا والغرغارني فكوان كبا وليقودني وجنجراسا أبدا حياتنا ما وطول غرغارين جراتون دندامو جدا كما قال ابن تيمية رحمه الله صحابني هما ثانيتي كنسا والغرغاراتون فكينيا سلمان الفارسين غافا جلق أبادا غرب توري
akka inni garbummaa keessaa ba'uuf gargaaraanii birrii kennaa fi gargaaraa akka inni bilisa ta'u jedhanii rasuulli rabbii waamicha godhanii san booda kennanii fi gargaaranii garbummaa keessaa gara bilisummaatti isa fidatan. Gargaarsi nabiyyoota haala nabiyyoota durii ture. Gargaarsi haala ummata duriis ture. Gargaarsi gidduu nabiyyootaatti gidduu nabiyyiitii fi alayhi salaatu wassalaam maatii isaanii duraanis otuun ergamin ture. Eega ergamanis booda gidduu sahaabotaas karaa garatti kan argamaa ture ta'aa jechuudha. Kanneen kun fakkeenyaa jechaadha. Kanneen kun fakkeenyaa inni itti argamaa ture jechaadha. Inni biraan gargaarsa ilaalchisee ulamoonni yaada garaa dubbatu. Yaada ulamootaa maal jedhu turanii Ataa ibn Abi Rabaah obbolaa keessan barbaada guyyaa 3 booda yoo arguu dhabdan barbaadanii jedha. Yoo isaan dhukkubsataniiru ta'e gaafadhaa, yoo hojiitu isaan rakkise ta'e gargaaraa, yoo isaan irraanfataniiru ta'e yaadachiisaa jedha. Ibnu Taymiyyaa rahimahullah jireenyi ilma namaa biyya lafaa kanarratti yoo wal gargaarsa gariin isaanii yoo garii gargaaran malee guutuu hin danda'u. Akka wal gargaaramudha kan godhee rabbiin uumee jedha. Wanta beekamaadha jechuudha. Kanaafuu wal gargaarsarraa adda bahuun tasumaa hin danda'amu jechaadha. Abul Hasan al-Aamiriin akka jedhutti wal gargaarsi waliigaltee yaadaatti nama waama. Namni yeroo wal gargaaru yaadaan tokko ta'a. Uumamaan akka namni wal qabatee deemu nama taasisaa jedha. Wal gargaarsi iddoo guddaa kan qabu ture jechuudha. Namoonni garuu yeroo wal gargaaran kana haalli namni irratti argamu jedhama wardiin haala 4tu jira ture. Bakka 4tti qoodamaa jedha. Inni kun baay'ee qoqqoodaa kana baruun xinnoo akka of eegamu gara gaariitti akka achi dhaqamu nama geessa yookiin ammoo niyyaa qulqulluun akka deemamu nama taasisa. Nama kanarraa namni inni jiru ofiifis nama gargaaraa, namarraas gargaarsa barbaada tokko. Inni lammataa ammoo nama gargaaru namarraas gargaarsa barbaadu faallaa waliitiin kun. Inni tokko nama gargaaree namarraas gargaarsa barbaade ofiifis hin gargaara yeroo haajamus gargaarsa namarraa barbaada. Inni tokko immoo nama sin gargaaru namarraas gargaarsa barbaadu. Inni kan biraan immoo namarraa gargaarsa barbaada ofiimmoo nama gargaaru. Inni kan biraan nufiisaa nama gargaaraa namarraa gargaarsa barbaadu. Fakkeenyaaf namichinni nama gargaaru namarraas gargaarsa barbaadu inni kun a'dalul ikhwaan jedhama. Ofiisaa haajaa qabu yeroo namni haajaa qabu bira dhaabbatee haajaa namarratti nama gargaara. Yeroo ofiisaa haajaamu akka namni isa gargaaru barbaada. Inni kun kennee fudhate galateeffatamaadha. Wanti inni hojjete kun inni gargaarsa barbaadu sanarratti dhiifamati isaa godhama. Nama giddu galeessa yookiin immoo haqqi yookiin a'dalu ikhwa irra giddu galeessa namaa jedhama yookiin isa sirrii jedhama jedha. Nam tokko yoo nama gargaaru ta'e gargaarsa namarraa barbaadu ta'e nama sin gargaaru namarraas gargaarsa barbaadu namni kun gatamaadha jedha. Namni kun gatamaadha. Khayrii isaas ta'e sharrii isaas ta'e wanti tokko keessa jiru inni kun akka waan hin jirreetii wajjin wal fakkaata jedha. Akka waan hin jirreetii wal fakkaata namni akkanaa kun. Inni sadaffaani nama namarraa gargaarsa barbaadu kan nama gargaara. Inni kun abaaramaadha. Ofumaafuu nama arrabsamaa xinnaataa kan subhaanallah haala yeroo ammaa jiru yookiin haala babal'atee jiru yeroo laalamu kan dhiiga namaa dhuguu barbaadu waan tokko kilmaa gaariitiin illee kan nama gargaaruu hin barbaannetu baay'ata yeroo baay'ee ofiimmoo dararaa namarraan gaha. Ofii waan argate fursaa tokkoon dabarsu carraa tokkoon dabarsu akkasiin roorriseeti kan fudhatu. Inni kun gaarummaa namummaa qooda obbolummaa keessaa waan tokko hin qabu jedha. Inni afuraffaan nama gargaaraa gargaarsa namarraan barbaadu. Inni kun kabajamaa nama gaarii galateeffatamaa kan rabbiin isa milkeessee isa kaa'e kan ofiisaa jalqabee namatti arjoomu namarraa immoo kan of gahuu jedha. Yani akkana jechuun niyyaa gaariitiin namarraa gargaarsan barbaadu. Namni akkasuma ofiisaa dhaqee gargaaruu ni danda'a nama kana jechuun kophaasaa jireenya guuttata jechuu osoo hin taane kan asirraa hubatamuu qabu. Namni inni nama gargaaree namarraa gargaarsan fudhanne kun yookiin gargaarsa namarra hin barbaanne kun
iddoo isa barbaachisutti immoo dhaabbatee namni isa gargaaruutu isarra jiraata jechuudha. Namni isa bira dhaabbatee isa gargaaruutu isarra jiraata. Egaan waa'ee wal gargaarsaa ilaalchisee mammaaksoti garaa garaa jira. Fakkeenyawwan garaa garaa jira, dhaamsi garaa garaa jira. Maal irratti wal gargaaruu ilaalchisee jechuudha. Wal gargaaruu ilaalchisee akkuma waliigalaatti hayyoonni kan jedhan qote bulaan jedhu. Warri qotee bulu yookiin ammoo warri lafa qotan gargaarsi isaaniif godhamu humnaan hojii isaan gargaaru akka haajaan jirutti jecha. Namni daldalaa ta'e tokko kan inni barbaadu qabeenya birrii yookiin horii isaa kennuutiin isa gargaaru nama kanaaf. Namni mootii ta'e ammoo gargaarsi isaa yaada, sirna bulchiinsaa siyaasa kanaan isa gargaaru. Ulamoota ammoo kan inni gargaaramuun hukmi irratti waan inni irraanfate yaadachiisuutiin gargaarama. Walumaa galatti namni kamiyyuu gargaarsa barbaada. Nama ta'ee hamma jirutti gargaarsa irraa of ga'uu hin danda'u yoo hamma fedhe ta'e. Kanaaf inni gargaaru kun wal gargaaree jiraachuun xabii'aa rabbiin irratti nama uume, nama qofas miti beeladaanis akkasuma irratti uumamani wal gargaaranii jiraachuu irratti bineensi biraa ilbiisonni garaa garaa arbi fi wanti kamillee wal gargaaruu irratti kan isaan uumaman. Kanaaf wal gargaarsi bu'uura guddaa fi baay'ee barbaachisaa jireenya namaa keessatti kan caalu khaasatan dhimma muslimootaa ilaalchisee kan caalu baay'ee barbaachisaa. Leesh barbaachisaa ta'e sawaaba rabbirraa eeggataati kan inni hojjetu. Walumaa galatti gargaarsi namaaf godhamu bifa tokko qofaan miti. Ofis yeroo nama gargaaru laazimnani qarshii kennuun qaban jedhamu waan danda'amuun waan irra namicha fayyadu yerootti birriin nama kanan fayyadnetu jira. Yerootti yaanni nama kanan fayyadnetu jira. Kanaaf haala yeroo sanaa wajjin namicha sanaaf tola ooluun barbaachisu irratti hundaa'a. Gargaarsi bifa tokko qofaanii miti. Yaada jedhu agarsiisa jechi hayyootaa kun. Egaan nama rabbiif jedhee wal gargaaree ajaja rabbiis guutee jannata rabbiitti argatu warra nabiyyi rabbi alayhi salaatu wassalaam akka ijaarsa manaati jedhe akka kanniisaati jedhe akka qaama tokkooti jedhe tokko ta'a qaba wal qabadhaa deemaa warra rabbiin jedheenii jennaan ajaja isaa guutanii jannata argatan rabbiin waliin nu haa taasisu. Haadaa wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.